nageenyi waaqayyoo isiniif haa ta'u. Akkam jirtu daawwattoota keenya. Qophii keenya kanaan waldaa duuka bootaa wiirtuu Shawaa Kaabaa irratti xiyyeeffanna. Waldaan duuka bootaa wiirtuun Shawaa Kaabaa Sadaasaa 4 hundeeffama waldichaa waggaa 11ffaa fi akka wiirtuutti ammoo hundeeffama waggaa 3ffaa kabajatee oolee ture. Maarree daawwattoota keenya, qophiin keenya kunis kanuma irratti xiyyeeffata. Gara qophii keenyaatti osoo hin seeniin dura faaruu waltajjicha irratti dhiyaate tokko isin afeerree walitti deebina. Dargaggoo Mangistuu Dinquu waldaa duuka bootaa wiirtuu Shawaa Kaabaatti miseensa koree piroojeektii fi gargaarsaa ta'uun hojjetaa jira. Erga akka wiirtuutti hundaa'anii as maal akka hojjetan nutti hima. Mangistuu Dinquu jedhama. Waldaa duuka bootaa keessatti koree piroojeektii fi gargaarsaadhaan hojjechaa jira jechuudha. Egaa akka waldaatti hojiiwwan gurguddoon hedduun isaanii hojjetamanii jiranii. Fakkeenyaaf akka koree piroojeektii fi gargaarsa hojiiwwan hojjetamanii baay'ee bal'aan isaanii jiranii. Maaliif waldaan tokko waldaa ta'ee turuudhaa fi gama faayinaansiin piroojeektiiwwan kalaqamanii hojiitti kamanii akka hojjetamaniif gaheewwan waggaa 3 kana keessatti ba'amee salphaa miti. Keessattuu waldaan biiroo mataa isaa hin qabu tureeyyuu biiroo kana mana amantaa iddoo gaafachuudhaan biiroo mataa isaatis ijaarratee jira. Akkasumas immoo dameewwan nu jala jiranirree akkaataa kamiin gargaaruu akka dandeenyu bal'ina irratti hojjetamaa turre. Tokkoffaa qaamaan dhaqnee jajjabeessuudhaan akkasumas immoo akkaataa kamiin isaan irree faayinaansii argachuu danda'anii akkaataa kamiin hojjechuu danda'an kan jedhamu irratti bal'inaan hojiin hojjechaa turre. Maallaqa kana kallattiiwwan garaagaraatiin yookiin immoo faayinaansii argachuudhaan hojiiwwan hojjetame ayyaanota fi yeroo isaa eeggatee hojiiwwan hojjetaman hojiiwwan babal'aan isaanii jiru jechuudha. Akka fakkeenyatti kaasuudhaa fi cuubuma bara dabree kanarratti hojiiwwan bal'aan isaa hojjetame tishartii goofoowwan kaartoo hojjetamanii fi tiketiiwwan garaagaraa akkasumas immoo bishaan daldaluudhaan bu'aa achirraa argateen waajjira isaa ijaarratee jira. Akkasumallee yuunifoormii, kabaroo, xinaatsilii, maqumaawwan garaagaraa fi hojiiwwan bal'aa hojjechaa kan ture ta'uu isaati jechuudha. Hojiilee dameewwan of jalaa qaban irratti hojjetaa jiran irrattis dargaggoo Mangistuun yaada isaanii qoodeera. Egaa dameewwan keenya tokkoffaa irratti jalqaba irratti hojiin guddaan kan nurraa eegamu iddoo deemnetti dameewwan babal'isuudha jechuudha. Dameewwan babal'isan kan ammoo akkaataa kamiin gargaaruun danda'amu kan jedhamuu fi dameewwan kana tokkoffaa qaamaan dhaqnee mariisisuudha, waliin taanee hojiiwwan garaagaraa hojjechuudha. Tokkoffaa marii eegga gaggeessineen booda ayyaanawwan jiran irratti akkaataa kamiin ayyaana sana akka wajjin tajaajilu waliin hojjenna. Akkasumas immoo deebi'ee gama faayinaansii akka isaan cimanii fi isaan irree ayyaanotaa fi yeroo isaa kan eeggate daldala warran garaagaraa daldalanii ta'u akka buusiiwwan garaagaraa argatan irratti hojjetamaa ture jechuudha. Egeree waldichaa itti fufsiisuudhaaf ammumaa jalqabee wiirtuleen daa'imman irratti hojii walirraa hin cinne hojjechuu qabu. Gama kanaan wiirtuun Shawaa Kaabaa hojii fakkeenyummaa qabu hojjechaa jiru. Hojiiwwan daa'imman irratti hojjetame hojii akka waldaa keenyattis ta'ee akka dameewwan keenyatti akka irratti hojjetamuuf bal'inaan itti deemamaa ture. Nuti akka wiirtuu keenyatti fakkeenyaaf daa'imman 80 ol kan ta'an koorsii fi faaruu torbeedhaan hanga torbeetti furachaa turanii. Akkasumas immoo akkuma jalqaba kaasuuf yaaletti egeree mana amantaa kana daa'imman kanarratti boruu isaa kan kufu jechuudha. Maaliif daa'imman kanarratti yoo hojjetame mana amantaa keenyaaf keessattuu gama afaan kanaanii daa'imman keenya bal'inaan ni qabsiisan taanaan wanti kanaan dura taa'amaa turre akka salphaatti furamuu waan danda'amuuf hojiiwwan daa'imman irratti hojjetame kun hojii bal'aa yaada jechuudha.
sagantaa kabaja hundeeffama waldaa duukaa bootaa waggaa 11ffaa fi wiirtuu shawaa kaabaa waggaa 3ffaa kana irratti miseensota koorsii bu'uuraa marsaa 2ffaaf barsiisaa turanis eebbisiisaniiru. Miseensonni koorsii bu'uuraa fudhatan kun koorsiiwwan baratan maal akka ta'anii fi hubannoo akkamii akka argatan nutti himu. Maqaan koo Guutuu Girmaachoon jedhama. Miseensa waldaa duukaa bootaa wiirtuu sulultaati. Bara kana keessa koorsii marsaa 2ffaan baradhe. Koorsii nuti baranne immoo koorsii ja'a of keessaa qaba. Isa duraa irratti dubbii Maariyaamii, qo'annaa qulqulloota, dubbii abbootaa fi qo'annaa macaafa qulqulluu kakuu moofaa, qo'annaa macaafa qulqulluu kakuu haaraa akkasumas sirna qulqulleessaadha. Daakon Fiqaaduu Girmaan jedhama. Kanan barachaa jiru waldaa duukaa bootaati. Mana amantaa Qulqulleettii Sillaasee Sulultaati. Koorsiin waldaan duukaa bootaa nutiif kenne marsaa 1ffaadha. Marsaa 1ffaa kana keessatti koorsii 6 kan nuti baranne. Koorsii 6 kana keessa seensa amantaa, seera uumamaa, ciituu utubaa 5, dubbii Kiristoos, dubbii fayyinaa fi dubbii hafuura qulqulluuti kan nuti baranne. Koorsii kana barachuun keenya bu'aa guddaa nuuf qaba. Nuti gaafa koorsii kana barannu amantaa keenya irratti cimnee akka dhaabbannu nu gargaara. Keessattuu koorsiin kun gama afaan Oromootiin gaafa nu kennamu qo'annaa abbootaa, qo'annaa macaafa qulqulluu gaafa barannu amantaan keenya abboonni keenya kan dabarsan irra dhaabbanne nuti gara fuulduraatti amantaa keenyaan cimnee dhaabbachuu akka qabnu waan hedduu irraa baranne jechuudha koorsii kanarraa. Koorsii kanarraa wanni nu baranne waan baay'eedha. Waan baay'ee keessaa waan muraasa wanta nu hubachuu barbaadu. Tokko nuti yeroo duraaniitiif kiristaana maqaa ta'aa turre jechaadha. Gara kiristaana maqaa kanarraa gara kiristaana hafuuratitti yookaan jabaannee amantii keenya maalummaa keenya amantiin keenya maal akka taate irraa baranne jechaadha. Amantaa kana amantaa nama dhuunfatti illee akkatti fudhachaa ture jira jechaadha. Sababni isaatis afaan tokko qofaan dogoora tokko qofaan waan kennamaa tureef amantaa nama saba tokkoo yookaan gandaan qoodamu waan akkasiiti kan dubbatamaa ture. Amma garuu afaan namni dhaga'uun ana Amaariffa dhaga'u, Amaariffaan kan Oromoo dhaga'u, Oromoodhaan barachuun isaa amantaan kun saba hundumaaf nama hundumaaf kennamuu isaati. Akkasumas immoo amantaa kana keessatti uumaan keenya maal akka ta'e akkasumas kaayyoo maaliitiif akka uumamnee immoo maal akka hojjechuu qabnu wantoota baay'ee keessatti baranne jechaadha. Kiristaanonni koorsiiwwan bu'uuraa mana kiristaanaa keessatti kennamu yoo baratan hubannoo isaanii akkamiin akka gabbisuuf miseensonni kun waan nutti himan qabu. Waldaan duukaa bootaa koorsii kana akkasitti qopheessuu isaatti kiristaanonni waan hedduu irraa barachuu danda'u. Keessattuu koorsiin kun kan nu kennamu namni kamiiyyuu afaan isaatiin qooqa isaatiin qooqa danda'uun kan baratu. Koorsii kana gaafa barate namoonni addunyaa keessatti kallattii garaagaraatiin badanii gaafa gara kanatti dhufanii waldaa duukaa bootaatiin koorsii kana baratanii amantaa isaanii hubatanii cimanii akka dhaabbatan namoota karaa garaagaraatti haraada garaagaraatiin qabamanii badan gara amantaa isaaniitti akka deebi'u guddaa isaan gargaara jechuudha. Miseensonni koorsii bu'uuraa baratan kunneen waan baranne kanaan jiraachuuf akkasumas gara fuulduraatti hojiiwwan kana hojjechuuf karoorfanneerraa jedhu. Keessattuu dhibaa'ummaan kana dura amantaa kootii irratti qabu hunduma isaa dhiisee amma danda'uun waan humna kootiitiin tajaajilee amantaa kootti cimee dhaabbadhee tajaajilamuu uummata obbolaa koo akka kootii kan iddoo garaagaraatti badan kan kallattii garaagaraarra jiran kan haraada garaagaraarra jiran afaan isaaniitiin gama kanatti dhufanii baratanii amantaa isaaniitiin cimanii har'a asitti tajaajilanii borummoo mootummaa Waaqayyoo akka dhalaniif gahee guddaa waan qabuuf kan hojjechuuf karoora koodha. Erga barannee erga sagalee Waaqayyoo kana dhageenye akka fedha Waaqayyootitti yoo Waaqayyo nu eeyyame firii buusurree barbaanna. Akkasuma immoo akka baranne kanatti uummata keenya karaalee garaagaraatiin tokkoffaa amala keenyaan lammaffaa wangeela lalla'uudhaan akkasuma wantoota garaagaraa barsiisuudhaan uummata keenya barsiisuudhaaf nuti qophiidha jechuudha. Kiristaanonni sagantaa kana irratti hirmaatan hojii waldaan duukaa bootaa hojjechaa jiru akkamiin akka hubatan akkasiin dhugaa bahu. Ani waldaa duukaa bootaa kana dhugaa dubbachuudhaaf amma sadarkaa kana irratti eegne akka guyyoota muraasa hirmaadheera waan akkasitti jechuun akkanumatti kabajaan yaamame. Har'a garuu waldaan duukaa bootaa kun keessattuu namni afaan beekuun waaqa isaa waaqeffachuu gaafa itti seenu ammam lapheessaa keessaa amanuu akka danda'u. Sirriitti immoo kanaan dura afaanuma tokkoon waaqeffannaan kun waldaan duukaa bu'ootaa kun afaan Oromootiin bifa kanaatiin erga barumsa dabarsuu jalqabee ammam namni beekumsa waa'ee amantaa isaatii ammam akka argate sirriitti waan naaf anumtillee guyyaa tokko kana keessatti dhugaa dubbachuudhaaf sirriitti wanta ifa naa ta'e wanta dur hin beekne asuma gubbaa sagantaa kana gubbaa wanti dhagee akkan amantaa koo sanarratti sirriitti itti of quufu
waan guddaadhaan irraa argadhe. Keetu Baqqalaan jedhama. Ani kanan jiraadhu baadiyyaa ganda Gullallee Gabrieliti. Kanan baradhus achumatti mana amantaa sanatti barataa dilbataati. Tajaajilli koos ga'een koo achi keessatti itti gaafatamaa barattoota dilbataa sanatti jechaadha. Baay'ee dubbachuun barbaadu. Maaliif hojjettanii hojiin isaaniitu dubbachaa jira. Egaa akkuma kitaabni qulqulluu yoo saaqanii waa argan yoo saaqan keessa isaatti waa hubatan waldaan duuka bootaatis namni dhaabbata isaatti barbaadee itti dhufe akkuma isaan kootta nutti jedhanii waamicha taasisan namni itti ol dhufe waa irraa dubbisaa jechuudha oduma dubbatinu. Maaliif waldaan duuka bootaa kun osoo asirratti nu deebi'unitti keessattuu ani akka barattoota dilbata mana amantaa qulqulluu Gabriel Dabrazeetii naannoo keenyatti jechaadha. Yeroo baay'ee mana amantaa keenya sanarra rakkootu jira jechaadha. Rakkoo haganan jedhamne karaa afaanii kana waa'ee afaan Oromoo dubbachuu kanarratti rakkoo guddaa qabna. Haa ta'uuti waldaan duuka bootaa kun dhugumatti isaan dhalachuun isaanii ammatti nullee bu'aa kan turre gaddaa kan turre baay'ee koorsillee afaan dhageenyuun barannee jirra. Akka waldaa keenyatti bara kana nu barsiisanii barattoota 40 seensa amantaas sirna uumamaa akkasuma iccitii utubaa shananii dubbii Kiristoosiif dubbii hafuura qulqulluu kana haala ga'aa ta'een osoo qorran jedhin asuun odoon jedhin dhugumatti osoo baasii tokko isaaniif hin baasin gaafa tiraanspoortiidhaan dhufanis ofumaaf kaffalatanii gaafa kaanis immoo lafoo qorra keessa deemaniiti nu barsiisaa sadarkaa irraa kana eebbarraan nu ga'anii jiru. Dhugumatti baay'ee akka naannoo sanaatti illee waldumti kun barsiisuun isaanii duraan akka biraatti kan hubatan bara amma immoo yeroo sadarkaa kanarratti ijoolleen achitti naannoo sanatti jijjiiramuu irraa kan ka'e waldaan duuka bootaa sun baguma dhuguma waldaa duuka bootaati jedhanii yeroo itti ragaallee baantu jira. Baay'ee kan namatti tolu ani waa'ee hojii isaanii isaanumtu gaafa irraa ilaallu hin hubanna waan ta'eef baay'ee dubbachuunis natti ulfaata jechuudha mul'achaa jira waan ta'eef. Gara fuulduraatti akka wiirtuutti maal hojjechuuf akka yaadan dargaggoo Mangistuun karoora isaanii nutti himee jira. Egaa hojiin gara fuulduraatti hojjechuudhaaf deemnu hojiiwwan gurguddoon isaan nu eeggatu. Hojiiwwan nuti karoorfanne keessattuu akka waldaattis ta'ee akka koree piroojeektii fi gargaarsatti keessattuu iddoowwan miseensi waldichaatti tajaajilamu addaraasha guddaa isaanii ijaaranna kan jennu karoora guddaa qabna. Akkasumas immoo dameewwan keenya babal'isuu irratti illee hin hojjenna kan jedhu karoora fannee jirra. Akkaataa kamiin faayinaansii keenya irra cimsachuu dandeenya kan jedhu bal'inaan irratti hojjechuudhaaf karoorsineerra. Innis maalidha keessattuu waldaan kun baajata mataa isaan qabu yookiin immoo daldalee bu'aa inni buufatu hin jiru. Hojiiwwan inni hojjetu keessattuu ayyaanotaa fi hojiiwwan yeroo isaa eeggate irratti hojjete faayinaansii isaa cimsachuu fi akkasumas immoo namooti abbootii qabeenyarra haa ta'u namoota waldaa kana deeggaruu danda'an akkaataa kamiin karaa waldaatti dhufanii waldaa kana tajaajilamuus akka danda'anitti irratti hojjenna kan jennudha. Dhumarrattis waldaa duuka bootaa fi hawaasa kiristaanaafis dhaamsa qabnaanuun jedhani miseensonnii fi kiristaanonni sagantaa kana irratti hirmaatan. Waldaan duuka bootaa iddoo garaagaraa jiru hundumti isaa cimee dhaabbatee lafa jirutti dhaabbatee humna qabuun uummattoota akka tajaajilu humna qabuun kiristaanonni kallattii garaagaraatiin badaa jiran akka isaan gama kanatti deebi'an waldaan duuka bootaa cimee akka dhaabbatu nan gargaara. Nanni dhaamsa koo nan dabarsa. Akkasumas uummattoonni jiranii amantoonni jiran hundi isaanii amantaa isaanii hubatanii namoonni gara kanatti akka deebi'an namni amantaa isaatiin cimee akka dhaabbatu afaan isaatiin kan tajaajilu namoonni hundinuu qooqa danda'aniin akka baratan waldaan duuka bootaa gargaaraadha waan ta'eef namoonni immoo gara kanatti dhufanii barumsa kana akka fudhatan dhaamsa koo dabarsa. Taaddasaa Lammaan jedhama. Amma ijoolleen kun naannoo sulultaa irratti haala sagantaa hordofeen naannoo sulultaa irratti dura hundeeffamanii yookaan immoo ijaaramanii waldaan naannoowwan baadiyyaa irra jiran hunda wal geessisanii akkaataa keessattuu magaalillee xiqqoo afaan wal makaa danda'a amma ta'e hin danda'a afaan biraas. Naannoo baadiyyaa kan jiru hawaasni keenya garuu afaan Oromoo qofa kan danda'u tuyyi baay'ata. Isaan immoo hogguu dhaqanii akkasitti gadi bu'amee gama waldaa duuka bu'ootaa kanaan akkaataa amantaan isaanii itti cimatuuf haalli itti adeemamaa jiru baay'ee kan namatti toludha. Hundumtuu luboonnis naannoo sanatti kan hojjetan warri koree sabakaa warri ta'anis hundumtuu waan kana jabeessanii cimsanii uummanni kun afaan isaatiin akka waaqeffachuu danda'u
eenyu akkuma duratti kaaf amantaan amantaadha. Akka ijoollee kana arguuttis immoo siyaasaan wal makiinsa hin qabu. Loogii sababnummaadhaan akkasitti of dhiphinaan waan tokkollee waan inni qabu hin jiru. Waaqeffachuu qofarratti xiyyeeffatee kan deemu waan ta'uuf hundumtuu waaqeffannaa kana cimsee qabatee bifa kanaan qabatee kadhannaasaa akkatti cimsatu ergaa dabarsuu barbaada. Ana wajjin isaanii keessaa baay'ee kan natti tole baadiyyaa yookaan magaalaadha iddoo namni jiru iddoo namni hin jirre jechuudhaan osoo addan baafatiin hojiin isaan ammatti naannoo baadiyyaa irratti hojjechaa jiran baay'ee hojii bareedaa waan ta'eef hojiin kun osoo itti fufee gara biraatitti illee baadiyyaa nu achi jiranitti illee osoo itti tarkaanfatanii too barumsa sana itti fufanii manneen amantaa keenya amantoonni hedduun sababa afaanitiin nu wala harcaan sun akka bu'aa guddaa argatan akka amantaan keenyallee baay'inni miseensa amantaa keenyallee akka baadiyyaatti yeroo gabaabaa keessatti akka dabalu asumarraa hin hubanna jechaadha. Amantoota irraa waldaa duukaa bu'ootaa kanaaf kan barbaachisu inni guddaan jechaadha. Waldaan duukaa bu'ootaa kun dhugumatti kan isaan qaban wangeeladha. Wangeela kana ammoo deemanii barsiisuudhaaf wantoonni jajjabinni isaan barbaachisoo hubatamuu qabu. Gaafuma waamicha adda addaa kana nu taasisanitti namoonni baay'een hubannoo dhabuurraa kan ka'e waldaan duukaa bu'ootaa siyaasa of keessaan qaba. Wantoota adda addaati jedhaniiti akkasumas aadaa singachiisu jedhanii waan baay'ee dubbatanii haadholii keenyarree waldaa duukaa bu'ootaa kana akka diinaatti kan ilaalchisan ni jiru jechuudha. Kanaaf amantootaaf wanti ergaa dabarsu yoo jiraate waa'ee kana wal qabsiisee jechuudha. Wanna kamiyyuu ittoo tokko namni ashaboo qaba fi yookiin immoo hin qabu kan jedhu adda baasuu kan danda'u yoo dhamdhamate yookaan immoo yoo qammaseedha jecha. Sanaaf ilaalcha namoonni adda addaa kaasan sanii osoo hin taane itti dhiyaatanii waldaan sun maal hojjeta jedhanii bu'aa waldaa kanarraa argamu kana osoo argatanii dhalootaaf illee dabarsanii gama isaaniitiin waan humnaatiin waan jajjabeessuu qabanillee odoo jajjabeessanii waan jedhu ergaa kootiin dabarsa. Akkasumas immoo waldaa duukaa bu'ootaa walumaa galaatiif baga guyyaa kana geessanii akkasumas immoo waldaa duukaa bu'ootaa wiirtuu sulultaa baga hundeeffama guyyaa waggaa sadaffaa keessanii baga geessan baga gammaddanii gara fuulduraattis ittiin cimaadha baay'ee isinittiin gammanneerra isin hin boonna isinin jenna